Akambaden dubbadame akambaden asahombo. Yendane buguralambe asaybo. Amamba zoguti suoso sare guti se. Parabawananti kugumba sitirorisu. Sare guti suoso mbazo guti se. Atuni bansanji kugilu sitirorisu. Welcome back. Maganagaan deebitan, maganagaan dhuftan. Kun podcastii Ilma Hormaati. Ashamaa kabajamoo hordoftoota keenya kam jirtu yaa jamaa nagaadhaa seenaa Jaal Muktaar Muummeen nuun qoddataa jiru kana qalbii guutuun hordofaa jirtanii dhaloota haaraa fi soo daddabarsaa jirtu moo akkami waltajjii podcast Ilma Hormaattoo maamila taatanii warra keessan saahibban keessan jaallan keessanotti affeertanii akka isaan saahiba ta'an gootanittu inni baay'een saahiba ta'uu fi yaadallee irratti kennachuun anaaf osoo hin taane seenaa ammas ni daddabarsaa jirru kana maashinni faranjiin tolchite kun nama baay'ee fi akka inni mul'atu taasisa kanaaf nutti laafinaa jechuufani. Egaa jiruu fi qabsoo Jaal Muktaar Muummee hordofuudhaan dirree bahaa Oromiyaa irraa kaasnee haga Shaggar bara mootummaa ce'umsaa bahinsa sana mootummaa ce'umsaa irraas immoo dhumatee bahanii ammas rakkoo biraa isa mudate amni isaa gara biyya Jibuutii ta'uu nu himee jira. Egaa erga Jibuutii seenee booda marmaratee kooluu galtummaadhaan baqattuu ta'ee jiraataa ture immoo akka biyyaa fi haalli hayyametti qabsoo bilisummaa Oromiyaa keessaa qooda fudhataa ture. Egaa kanaaf kana fakkaatan seenaa dheertuu kabiraa marsaa kana keessatti nuun qoddatuuf jiraata. Jalqabarraa kaastanii badhumaatti akka nu waliin turuun hordoftan kabajaan sinaffeeraa turtii gaarii. Amma gaa jireenyi Jibuutii kuni haala silaa gartee achi namootiin achi jiraachuu danda'an warra silaa gartee dhaabni dagalaayis ta'u biyya alaayis ta'u namni kun nama akkasii fi kanaaf jecha akkasitti quba qabaadhaa jedhee nama gartee waraqaa erguuf nama waan itti kan qofaatu achi jiraachuu danda'a jechuudha. Ammoo namoonni achi jiraachuu danda'an kun egaa dura warri turan nama haga xiqqaa ture. Nama haga waan hundaan ture jechuudha. Odoo jennu jechuun Dr. Dagafaa fi Abdul Fattah fi Dr. Dagafaa ni dhufanii isaan kun egaa jiraamti haala silaa gartee waan hidhaatiin achi jiraachaa turanii odee isaanii dhufin dura gaafaan anichi seenaa waan ta'e ani dalagaan waan hin jalqabsiisan. Maaliif achi Jibuutiitti waan hidhaa jira community jira jechuun jaarmiyaa ammata jaarmiyaa gartee Oromoo kasala gartee waan maqaan isii Faatumaa Galmoo faa Abbaa Abdii faa namoota waan akkasii waan namooti akkasii wajjin kasala gartee isii wajjin wal quba qaban fa'aadhaatu gartee nama hedduudhaatu jaaramee jira jechuudha. Jaarmiyaa kana keessa immoo warri silaa gartee waan yeroo Koreen jaarmiyaa tun immoo akka Ibrahim Jarmanii Ameen Jendee warri biraas ni jiranii jechuudha. Isaan kuni guyyaa Jim'ataa waan godhan walgahii godhatanii walgahii isaan godhatan kana gubbaarratti namni argamuu qaba. Abbaa Yusuf fa'aadhaatu argamaa amma Abbaa Yusuf bakka waan naa kana hojii naa kanneen jechuudha. Amma waan bu'uura lama haayatanii waan jedhanii jira ani akkaan gamni kan ture namooti achi turan attaarree fa'aa turan. Attaarree kana fa'aa wajjin akka gartee waan godhu waan kannanii haala silaa gartee adda bilisummaa Oromoo ammaan dura turee fi seenaa adda bilisummaa Oromoo durarraa jalqabee haga silaa gartee an jirutti deemni isaan kana barsiisan jedhanii isaan kanatti himi jedhanii isaan kanatti himaa ture jechuudha. Daganaa dabbalee deebi'e. Amma
Gaafaan ani haasoo kana dabbalummaa kiyya kaduratti san deebi'ee maasi gaafaan finfinnee gaafaan mana hidhaa jiru loqonni kiyya kunnii fi maal kun cufti maal ta'e jechuudha. Akka gartee karaa hararkan hin taane. Yeroo namni silaa gartee ani amma haasoo jalqabee haasoo hayi gurbaan OPD'n kun eessaa dhufee na jechaa jira tura warri wayiidha. Maaliif ani akkaataa gartee ani itti haasoo isa gartee finfinnee turre mana hidhaa. Manida san afaan Oromoo kun waaltaa wala si galeera. Harar kajummaa kamaali ofa walitti waan goota si galee akka jirutti wanni ati haasoftu kanuma hundumaaf kanuma riidiyoo sanirraa ta'uudhaaf jechuudha. Akkuma riidiyoon haasa'u sanitti haasofna jechuudha. Maaliif waalteessuudhaaf waan godhaaf jechuudha. Ammoo gaa isaan ani waan kana jedhu waan silaa gartee jedhu sana dhiisee hin jira jechuudha. Raayidhaa miti. Amma maal jedhanii ilaalanii gurmaan wal shawaati moo eessa moo maali jedhan OPDO kana eessaa fide jedhanii namoota waan jechaa ture jechuudha. Amma gaa OPDO okay. Amma gaa oduu jedhanii haala barumsaa sanis hojjechaan ture oduu jedhuutiin jara kanaa hojii walwaanii ta'ee namoonni silaa gartee isaan barsiisa kabiraa itti godhamee barsiisaa turanii Abdul Fattaahi dhufee Abdul Fattaahi jalqabee Abdul Fattaahi immoo jalqabee haga tokko ture. Samoda Dr. Dagafaa ture amma gaafa san keessatti gaa ani wanni ani hojjechaa ture waa baay'ee jechuun samoda eegaa dhiise booda waa'ee gartee maanta na community kana dhiiseetiin karaa duratti gartee hojii ani qabu san keessa seenee jechuudha. Hojii diinagdeetii fi maal kana keessa Dr. Taddasaan dhufee haala silaa gartee ramaddii keenyaa lafa kaayee nu haasofsisee waan ramaddii kana jalqabee jechuudha. Ramaddii akkaataa itti jalqabu Mahamad Amini wajjin abbaa Yusuf wajjin akkaan hojjedhu na godhee akkaataa maallaqaa ani kan gartee herregaa fi maal akkan irratti hojjedhu godhee biiroo keessa akka isaan hojjedhu taasisee jechuudha. Amma ramaddii naa kan jechuudha anis. Amma ga'anii waniin ani hojjedhu waanuma diinagdeetii fi karaa silaa gartee uummanni waa gartee buusiidhaa fi maal kana gartee ooliis godhuudhaa fi maal waan akkasii kanaa jechuudha. Naga waan silaa gartee Faaximaa Galmoo fa'aa maal fa'aa gartee waan jedhan warri jaarmaya gartee maallaqa walitti qaban jarri silaa gartee waan kanatti Jibuutii kanatti maal waa baay'eetu waasi jedheera ijoolleen Jibuutii jirtu waa baay'ee goote. Hedduu waan silaa gartee nama qabsoodhaaf nu jala qabsiise tokko waan isaan godhan jechuudha. Karaa silaa gartee biyya waan silaa deemuudha waan silaa gartee uummanni rakkoo uummanni Oromoo achitti gartee biyya baraarraa dhufee achi Jibuutii keessatti gartee rakkatu akka isaan gartee waan jechuun gargaaran ijoollee waraanarraa dhuftee dhoomtee maal jette akka isaan gargaaran waan akkasii kana faa godhaa turre jechuudha. Gargaarsa daganaa deebi'ee maas waan silaa gartee uummanni achi keessa jiru haala silaa gartee ittiin gargaaruu ittiin danda'anii fi biyya karaa galaatti illee akka ergan waan akkasii kana faa gartee itti hojjechaa turre. Hojii san keessa gaa oduma hojjechaa jirru waa baay'ee godhame jechuudha. Magaatis waan beektu ni jira waan silaa godhame haalli silaa gartee achi Jibuutiitti gartee waa hojjetame waa baay'ee ta'e hojjetame dhugaa. Ankaraa kiyyaan akka kiyyaatti waa baay'ee hojjedha jeetiin ifaan godhaa jechuudha jechuun yeroo hin qabnu waan silaa gartee godhan hundumaa gartee waa hedduu ni godhamu. Karaa gartee Wallaggaatiin waraanni silaa gartee jiru sanii fi waan silaa gartee achi sasso'aa ture san hundumaa karaa waan kana deebi'ee jechuudha. Karaa harargee kana deebi'ee ijoolleen gartee waraana turtee fi maal turte kun cufaa'u karaa deebitee waan jalqabdee jechuudha karaa dirreetti. Ijoollee silaa gartee achirraa dhuftee waraana ammaan dura Jibuutirraa deemtee seentee deebitee Jibuutii deebitee san hundumaa akka isaan gartee karaa dirreetti deebi'an fa'aa godhaa turre jechuudha. Isaan kana immoo bajeta baasuudhaan maal jechuudhaan itti himuudhaan waa hunda isaan kana gartee waan goonee qopheessinee achitti karaa waa'eedhaatti daggalatti ergamanii jechuudha. Daggalamatti jira waraanni baay'een ijoollee Jibuutii irraa deemtee jechuudha. Ijoollee biyyarraa dhuftee deebitee daggalamaas karaa gartee waan irraa seentee jechuudha karaa waraanaa. Ammoo waraana kana gartee waan godhaa fi namootiin silaa gartee waan gargaaran jiraachuu qaban. Namooti waan gargaaran kana jechuun karaa biyya alaatiin wanni silaa gartee nu dhufu ni jira waa ni ergamaa jechuudha. Karaa gartee maas jiraa miti jireenya achi keessatti gartee waan silaa gartee nyaatamuu fi waan godhamu kana gartee hedduu barbaachisa.
maaliif dabalamaa deemee jira jechuudha. Namoonni silaa gartee waraqaa qabatanii dhufanii nama baay'ee turanii jechuudha. Amma isa kana godhuudhaaf waan tokko silaa gartee waan silaa goonu nama qabachuu qabaachaa ture. Nama sooressa tokko qabadhani nama dinqish jedhamu tokko. Rabbi rahmataa godhuu fi hedduu nama gaariidha. Dinqish kuni waan silaa gartee waan ta'u hundumaa hoo waan inni hin godhin hin jiru jechuudha. Dhugaa. Dinqishi waraana silaa gartee waan biyya keessaa qabnu akka jirutti waan uffata isaanii waan silaa gartee isaan irratti tokko karaa isaatiin guutaa turre jechuudha. Karaa isaatiin akkamitti waan godhaa anaa wajjin inni hin jiraa. Isaa wajjin oduma deemnu gartee walitti waan jenne biyya tokko isaanaaf inni si galeera. Bakki silaa gartee inni jiraachaa turee fi gaafa silaa gartee inni achi biyya ture akkaataa inni maallaqa hirkatee fi akkaataa inni itti hojii itti santiyyeen qabee waa hundumaa hoo warri keenyaa wajjinis waan wal beekuuf jecha iddoo walitti dhufne jechuudha. Amma inni honi haga konteenara lama guutu konteenara lama guddaa jaakeetaa fi surree gartee waraanaa waan akkasii kana afaan akkana waan godhee ergaa turre jechuudha. Yoo yaadatte namooti silaa gartee warra charchaarii turanitti ergaa turre. Charchaarii silaa gartee waan olfii warra silaa gartee miseensota ulee kanatti ergaa turre jechuudha. Isaan kana akkanannee jarri kun fuudhanii achi haga silaa gartee waan dirreetti erganii jechuudha. Jaakeeta silvarii wayii tokko si galeera ammoo ijoollee waraanaa ishii sana kan hin irraanfanne jiraachuu ni mala si galeera. Naa akkasitti gaa odoo waan jechaa jirru haalli silaa gartee maanta dagaa nu tolee deebisee maasii haala silaa gartee qorichaa fi maal kana gartee fuunee waan itti goonuu biyya silaa bakka silaa gartee waraanni jirutti ergutti hagas faa geenye odoo kana keessa jirru ijoolleen hawwisa dhufte jechuudha. Hawwisoo akka jirutti waan godhanii fidanii hawwiseen tun eenyufaadhaa yoo naan jettan gaa maqaa isaanii himuun waliin beeku himuu ni danda'a. Amma Khadir Saidii fi Musaa Turkii Fandishee amma gaa jedhu kun cuftii akka jirutti amma waan isaan godhan hundumaa hoo nutiitu waan akkaataatti hojjetanii fi waan silaa achitti jireenyaa fi kana cufaa hoo isaanitti gartee tajaajilaa ture. Mooraa keessatti gartee warra silaa gartee tajaajilu abbaa mooraatu jira. Abbaa mooraa kuni Mustafaadha. Mustafa Idrisi fakkaata maqaan isaa ayyaa Mustafaadha. Amma Mustafaan waan silaa gartee achi keessatti hojjetamu kana hojjechaa ture jechuudha. Warri hawwisoo kuni wanni isaan godhin hin jiru jechuudha. Gargaarsa silaa gartee godhamuudhaaf deemu kan silaa gartee karaa biyyaatti illee gartee waa godhamu. Lammaffaan maas hamilee uummata biyya Jibuutii keessa jiran warra silaa gartee koree yookaan immoo warra koomunitii jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo kan Jibuutii jiru hedduu akka bohaarsanii fi hedduu maallaqa illee gartee akka silaa gartee waan gargaarsa godhanii jechuudha. Amma isaan kuni hojjechuudhaaf wanni isaan gartee godhan maali agarsiisan jechuudha. Agarsiisni isaan agarsiisan kuni isaan kana qopheessuudhaaf waa baay'ee barbaachisaa waan kana godhuudhaaf haala silaa gartee gaariidhaatti ijoolleen tun hojjette jechuudha. Isaan kana keessa warri silaa gartee waan hidhaatu jira jechuudha. Amma Khadir faan oduma sana hojjechuu faa inni hoggayyuu akkuma waan hidhaati waraanaati. Warra silaa gartee karaa waraanaa deemuudhaaf hoggayyuu na qopheessaa jechaa ture tokko keessaa isa ture jechuudha. Warri kaanis ni jiranii. Amma Alishabboon qophii kana keessa gartee haala silaa gartee waa hidhaatiin akkuma isaan dhufan isaan hojii seenee jechuudha. Haalli daawwitis hin dhufte jechuudha. Haalli daawwitis hin dhufte achi keessa waan goonee turre hedduu waan silaa hojjetan hundumaa hojjetanii jechuudha waa jechuudha jechuudha. Amma akkasitti odoo jirruugaa haalli silaa gartee waraana keessa jiru guddatee waraanni guddatee
informationii walii daddabarsuun kun jalqabamee jechuudha karaa baay'eedhaatiin. Informationii haalli silaa gartee isaan biraan dhufu uummata warra silaa gartee karaa keessaniin yookaan uummata gartee itti haasofsistanii waan jettanii waan akka komunikee waan akkasii kana faana uummata kana itti himuu qabdanii gaafa san miidiyaan hin jiru wanni silaa gartee riidiyoodhaan dabarsan hin jiru xalaayota silaa gartee waan isaanitti himamaa jechuudha. Tarkaanfii silaa gartee adda bilisummaa Oromoo godhuu fi wanni gaara keessaa godhamu hundumaa'u warri waraanaa achiin teelegiraamaan ergaa jechuudha. Teelegiraamaan yeroo ergan bakka silaa gartee teelegiraamaa san dheenee koodii isaan itti waan jennu jira koodii saniin isaanirraa teelegiraamaa sanirraa fuunee koodiidhaan jijjiirreetii tarkaanfii san himnaa jechuudha. Karaa biyya alaatti erginaa warra hoggantootatti deemnee immoo silaa gartee waan isaan waan godhan baasanii isaanis itti erganii san booda ummatatti kan ummatatti gartee waan ijaamaa jechuudha hiramaa jechuudha. Amma gaa qabsooni haala silaa gartee itti jiru jabaattee jechuudha wanni silaa gartee godhamu ifti jabaattee silaa gartee biyya biraattillee jechuun Oromiyaa keessa karaa Wallagaallee gartee wanni silaa jiru hundumaa waan ta'e amma haalli Jibuutii sanii xiqqashu jira miti akka banaa'uu fa'aa waan ta'e jechuudha. Jechuun waajjirri adda bilisummaa Oromoo wanni akkaataa inni itti hojjetu waajjira adda bilisummaa Oromoo haala silaa gartee waan hidhaatiin miti yeroo baay'ee hojjetu. Akka silaa gartee oraatti hojjetama yeroo baay'ee. Waajjira oraa jedhameeti warra biyya biraa warra waan wajjin akkaataa silaa gartee quunnamtii gamaatti godhu karaa saniin godhaa jechuudha. Garuu immoo keessaan haaluma gartee waajjira adda bilisummaa Oromootiin deemaa jechuudha wantiin haala quunnamtii alaa wajjin. Amma hojiin silaa gartee hojjetamu isa qofa odoon ta'in biyyooti silaa gartee biyya Somaalii jechuudha. Kan akka Bosaasoo, kan akka Booramaa, kan akka Maqdishoo kun cufti hojii barbaada. Isa kana hunda keessatti maal godhu eenyutu deemaa akkamitti gartee quunnamtiin godhamuu qabaa kan jedhu karaa gartee oggolootaan yeroo baay'ee gartee dirqamnitti kanamaa. Dirqamni kun deemeetu maal bira dhufa jechuun yeroo baay'ee gartee maqaanis ta'uu maanis ta'uu gartee jala silaa gartee Somaalii kanaan fakkaata. Yeroo baay'ee armee ergaa jechuudha garaa isaaniis. Booramaa kanatti yeroo baay'ee gartee waan godhaa Booramaa kanatti wanni hojjetamu ijoollee silaa gartee karaa biyya seenanii achiin waraana ta'an karaa Booramaa kanaan seenanii ijoolleen immoo Booramaa irraa gartee dhuftee achitti Jibuutii seentu namoota silaa barbaadame warra silaa gartee waraana gurguddoo abbaa waraanaa faadhaatu jira isaan kan immoo achirraa dhufanii jechuudha. Warri hogganaa silaa gartee duratti dhufaa turan akka garaasaa akka Elamoo faadhaatu jira yoo beekte warri akkasii wancifti karaa saniin dhufaa karaa Hargeessaatiin seefuudhaatti ittiin fuudhee gartee seefuu muummee yoo beektanii seefuu muummee kanaatti ittiin gartee waan godhee karaa Booramaa fidee Booramaa irraan Jibuutii dhufaa jechuudha. Amma bakkuma dhufaa akkasitti wal ga'uu jalqabee jechuudha. Amma ani karaa gartee Booramaa yeroo gartee waan godhanii haala gartee waan hidhaatiin Sheek Muusaa jennaani abbaa jechuun mul'isa abbaa gadaati jechuudha. Mul'isii wajjin hojjennaa isaatti itti gaafatamaadha Booramaa sanitti waan silaa hojjetamu hundumaa akkaataa silaa gartee ittiin jiru waan gabaasa silaa gartee inni qabuu fi karaa silaa gartee biyya keessatti waan godhamu hundumaa gabaasa isarraa fuudheetiin Jibuutii gaabbaa hojii waan goonee biyya alaatti ergamaa jechuudha. Oduu jennu karaa Bosaasootti haala gartee Bosaasoo ittiin hojjetamu. Sheek Xayilee isaa wajjin haala silaa gartee naggadaa fa'aa akkasitti waan akkasii akka jalqabamu godhamee ture. Nagganni kun baay'ee barbaachisaa karaa silaa gartee waan hidhaatiin maallaqa argachuudhaaf akka silaa gartee adda bilisummaa Oromootti jechuudha. Maaliif Bosaasoo kanatti waan qabanii poortii qabanii jechuudha. Buufata qabanii buufataan gubbaatti waan barbaade gartee isaanii wajjin naggannee waa argachuu dandeenyaa kayyoo qabaachaa ture. Afaan Somaalee haga tokko waan Xayilee isaaniis ni beekaa jala silaa gartee waa qabu wajjin Xayilee isaan waan godhee gartee quunnamtii uumee waa baay'ee godhee isaan kana hojii hojjaasoodhaa fi anaa fi illee dheenee warra waa qabu sun wajjin waa baay'ee walitti gartee haasofnee waa godhuudhaaf
haala silaa gartee meeshaa markabaan finnee jechuudha. Waan silaa gartee biyya alaatiin nu kennamu yoo jiraate achirraafuu markabaan achitti nu bu'ee biyyatti ergannu waan akkasii haala gartee waan ni qabnaa jechuudha tilmaamame. Waan akkasii gubbaarratti waan hojjenne waan yoo gartee akkas hedduu itti bahaallee arkachuu itti bahaallee gahuu dhabne wanni yaalanii jira jechuudha. Karaa booramaatiin haala silaa gartee naggadaa wanni silaa gartee godhamuu danda'amu waan hojjetameetu jira jechuudha. Ijoollee warra silaa gartee waa qabu wajjin akkaataatti hojjetamu lafa kaa'amee hojjechuu jalqabnee turre jechuudha. Isaan kunis egaa jechuun seefuudhaa fi jiraa miti namooti yaada lamaan sadeen tokko sigarii kajiraa afaan Somaalee kana. Amma Jibuutiin sun gaa jiraa miti nuti jajjabaannee ilmaa haga gartee makiinaa qabannee maal jennee hojjechaa turre jechuudha wanni dhaamti. Jechuun makiinaa qabaachuunis gaariidha. Uummata kanallee moraaliitti kennaa. Biiroon keenyallee biiroo silaa gartee kwartituraa waan jedhan irraa ka'ee karaa gartee eeroon bakka jedhanitti faatti biiroo dhaabballee addi bilisummaa Oromoo jabaatee makiinaa qabatee gaammaan tana akka mootummaa silaa gartee yeroo dubbifnu makiinaa wajjin addi bilisummaa waan abbaa isii wajjin achitti bakka akkasii sadheenaa jechuudha. Innaa waan tokko waan ijaatallu maali gaafa silaa gartee achitti karaa eeroon waan deddeebinu kana achirraa gartee deddeebina waan irratti kwartituraatti. Gaaf tokko eenyu Tsaggaayee Dandanaa kana dirqitti finne biyyarraa ammaa beekamu jeetee kan dirqitti finne biyyarraa akkaataa inni itti finne akka gartee inni waan hin taane achitti ni dhabne akka gartee qabamee jirre humaan goonetti baabura oofaa hojiini baabura bakka silaa oofam keenyee maallaqa akkuma beeka kafallee finne jechuudha. Achi finnee akka silaa gartee ijoollee waan hojiinis ijoollee hawwisa hojiinis waan hin jenne akka tokko gartee waan sodaatuuf si galee fuunee nama wayii bira keenya nama silaa gartee isaa hojii wal ta'uu danda'u bira keenye. Yeroo tokko immoo achi yeroon bakka silaa jiru kana bira dhufaa gaaf tokko maal ta'e seete. Odoo yeroo irraa deemnu kaartidee darbuudhaaf nuti itti deemaa jiru poolisiin nu qabe. Poolisiin nu qabee as nu goggeessee jechuudha halaas. Amma ani waayidhaan qaba paaspoortiin qaba viizaan qaba viizaan kee dhumee jira waan hin qabu jechuudha. Tiraanjii waan jaansanii qabu waan malee viizaa malee. Inni humaan qabu amma irra fatee jechuudha. Amma as qabatee bakka kana as nama qabannaa duduubaan akkasitti qabattu haala qabanii deemanii ammoo nun deeman. Abbaa isoo jira anis hin jenna ana qabanii anaaf isa akkasi qabanii deemanii hedduu rifatanii ammoo ogeeroo gartee nu qabanii deemanii kana warri silaa kaartilee jiru beerri kaartilee keessaa warri Oromoo baay'eedha. Achi yeroo nu arkan jaanii jechuudha jedhee warri beeraa kun. Maali jaanii jira afaan Somaalee kanaan gartee achi godhanii isaan kana isaan kanatti gartee iyyanii waan ja'anii akka silaa gartee nu gadhiisan nu goosisanii jechuudha. Amma yeroo nu gadhiisanii amma isaan deemaan ni deemne yeroo san booda gurbaan sanii achi jiraachuu hin sodaatee jechuudha hin dhumate jechuudha. Wanni inni gaafa san gartee ammaan ta'anii amma san booda waa'ee gartee hawwisoo fi waa'ee kanallee godhachuun barbaade ani hin deemee jalqabee jechuudha warra kiyyaa yaade jaartii kiyyaa yaade jalqabee. Wanti mau ni orang juru okey yo barbaade deemu jaame ni deemee jechuudha deebiidhaan akkasitti jechuudha waan akkasii waan ture. Kanaafi sodaanni namootiin silaa gartee qaban silaa gartee biraa achuma keessa taa'ee gaararraa dhufee achitti shoo waan godhaa ture jechuudha agarsiisa godhaa ture. Waraanaa fi adda bilisummaa Oromootiif gartee waa galii waan goosisaa ture jechuudha. Kaan immoo gartee qabamoo waraanaatii fi maal kana gartee rakkatee hin deemaa jechuudha waan akkasii ta'utti hin beeku. Amma haa ta'utti okey wanni yaadu keessaa tokko kanaa jechuudha jechuun waan barbaadu jechuudha. Sambuuta amma wanni godhame Jibuutiin haala silaa gartee waayidhaatiin rakkattee jennaani uummanni silaa gartee jechuun warri Jibuutii mootummaan
hedduu gartee warra silaa gartee jaarmaa kana jala deemuu jalqabe. Warra jaarmaa kana jala deemuu jalqabee hedduu rakkisaa ture. Akka rakkisaa tureeni akka rakkisaa ture kana keessa odoo jirru jaalli galaasaanii Yamanitti akka Abbaa Yusuf hojii walqunnamuu godhamee Abbaa Yusuf ka'ee Yaman dhaqee jechuudha. Amma Abbaa Yusuf ka'ee anatti dhiisee Yaman yeroo dhaqu ani biiroo san keessa qofaatu jira. Amma qunnamtii alaatis ta'u qunnamtii karaa isaaniitis hojii alaatti godhaa ture. Amma warri silaa gartee mootummaa akka warra hawwisootii fi ijoollee silaa gartee achi keessa jirtu hundumaa hojiraami. Haala gartee hin taanetti rakkina qabuudhaaf namootni akkasii isin bira jiranii kanaaf jecha namooti kana akka waan gootan. Amma raafa sanitti gartee godhuudhaaf jarri gartee qophaa'aa jira raafa san godhuudhaaf ni ka'anii amma gaa kana uumaa godhuu wanni dandeenyu jiru. Kana ani fuudheetiin telefoonaan jalgalaasaa gaafadhee gaafuma akkasii warri silaa gartee Jibuutii raafa uummataa waan godhaa deemaa keessaafuu odoo raafa waan biraan ta'in ijoollee gartee nu bira jiru ijoollee hawwisoota fi warra waraanaa nu bira jiru kana akka gartee hirraa fi maal godhuu qabnaa kan jedhuudhaan gartee isaa bilbila godhee fi sammootii walitti haasofnee haalli silaa gartee inni gaa amma akkaataa ittiin waa jedhu jechuudha beekadhu. Haalli silaa gartee inni ittiin waa jedhu akkanatti himuudhaaf jechuudhaan maal godha jara kana. Okay, biiroonni silaa gartee maanta nuti qabnu kana keessa jiraachuu yeroo kun hin danda'u nutillee hin dandeenyu maal godhuu qabnaa ka jedhudha. Amma gaa inni deebisaan inni akaluutini maal jedhti Mukhtaar gaa wanni godhuu dandeenyu hin jiru jaala kiyyaa jechuudha. Jaala kiyyaa amma wanni godhuu dandeenyu. Adda bilisummaa Oromoo mootummaan qabanne biyya hin qabu bakka silaa gartee jira hawwisoo kana geessus hin qabu. Wanni nuti godhuu dandeenyu karaa gaaraa qofatti erguudhaan an jedhe. Dirree hin qabnu dirree gaaraati jechuudha. Beetii qabnu dirree gaaraatiin an jedhe jechuudha. Gaaratti ergi jechuudha. Akkasii amma gaa dhugaadha isaati wanni godhuu dandeenyu hin jiru. Kan danda'u gaara sanitti deemuudha. Wanni biraan jiru jechuudha. Kanaaf amma gaa qophii gaaraa jalqabne jechuudha. Warra kana karaa gaaratti deemuudha. Amma qophiin jalqabee haala silaa gartee waa hidhaatiin warri hawwisoo akkaataa silaa isaan gaaratti deebi'anii tiimame hundi isaanii warri silaa gartee qophii ta'e qophiidha turanii jechuudha waan hin qabu. Warri silaa gartee isaan keessaa warra hawwisoo keessaa adeemee jira Hadiir already nagaggeessaa jedhee duru deemee jira karaa gaaraatti jechuudha. Inni biraa immoo kabiraa silaa gartee kan waan hidhaa ture jechuudha. Gurbaa jaarmee agartee barsiisaa ture. Gurbaa jaarmee barsiisaa ture si booda. Amma tujubaa fi inni yeroo sanitti waan eenyu wajjin Kadir wajjin wal qabannee waan godhamee Abbaa Yuusufitti ergee jechuudha karaa gaaraa. Amma isaan deemanii jiranii Khabiraa wanni nuwa ijoollee silaa gartee hin deemini warri silaa manguddoo akka jiranitti manguddoodha. Warri silaa gartee deemuu qaban ijoollee gartee maanta achi dheexee bakka dura achi dheexee achirraa dhufte tana. Akka Alishabboo hori deemuu hin danda'u nan arkaa Alishabboo tumaa hin dubbanne nan dhiisee jechuudha. Maaliif Alishabboo achi geessee ka'ii deemi gaara qabnaa yoo hin jedhan hin ta'u Alishabboon waa'eedhaas ni qabaa jechuudha jechuun masgida azaansisaa maalii afaan di beekaa maalni godhaa lama hedduu beekaa inni waan akkan ta'u jechuudha achumatti isa dhiisee himee tokkotu jira himeen immoo buleetti qabaa ture I don't know wanni isa qofaatu ani amma garaa kee waan godha maaliif isa sirraa dhiisuu hin dandeenya maaliif nama turaa agartee qabsoo waan irratti artii kana gubbaarra ture garii inni homaan jenne si galeera buleettiin qabaas maaliin qabaas hin jenne no gaafa itti himnu okkee nun deemaa jee jechuudha irraa hin yoo sirraa agartee na gaafatee waan ta'e waa ta'u godhuu nan dandeenya garuu immoo erga inni gartee waan wareegamee boodaalani gara waan irratti natti dhufe jechuudha si galeera. Warri akka eenyu maqaan waan inni fannishee immediately maqaa waan dhaggale gannawaa hidhatti galee jechuudha gulkaatti gale gulkaa jechuudha duru wanni waan hangatti galee jechuudha kaartideetti duru galanii
amma gammachiiftuun tuni isaaniin deebisaa na yaamaa jettee hedduu dhamaatee turte addeetii gaafa bilisomta rabbi ol nu agarsiisu jechaa ture hidhaninni achitti ol argina nama bilisaa jechaa ture amma jarri kaan okkee jedhanii amma geessuudhaaf waan ni qabu maali achirraa fuudhee waan ni geessuu qabna loo addee jedhanii jira siyaadee loo addeen tuni booramaa dhaquudhaaf achirraa achi korsiifna siyaadee makiinaa kan korsiifnaa tiraakii guddaan amma guyyaatti deema maal cufaa inni goonee tiraakii kana gubbaarra korsiisuudhaaf ballama ni qabannee warra makiinaa warra silaa gartee tiraakii kana warra biraammaa silaa gartee ka deemuu hin dandeenye yoo Mahammad Walloo beektaami amma isaa fi waan eenyu gurbaa waan dhaa jiru kana Austraaliyaa jiru kana Abdul Fattah Khalid Abdul Fattah waan dhaa jaarmeetti waan barsiisaa ture isaa Abdul Fattah Yusufii fi jaarsaa waan Walloo kana isaa Mahammad Walloo kana walitti hin qabee waan ittiin ergee gaafadhee akka gartee deemuu waan hin jenne karaa kana dabaluudhaaf hedduu nama rakkaa jennee xayyaaraan erginee jechuudha gaa Booramaatti. Jara kaan immoo gaammaan ture ballama qabannee maal goone itti gadhiisanii immoo isaan ka'anii lafaa jechuudha dhugaa waa takka waan hin jenne amma halluu daawwitiis ta'uu gammachiiftuus ta'uu gammachuudhaan deemanii dhugaa. Qabsoo waanidhaatii fi yeroo san keessatti isaan dhugaa dhugumatti waan irraa qabanii jechuudha. Hin dinne hin deemu hin jenne irratti nuti hin barbaannus hin jenne deemaa jedhan dirqama dhaabaa fudhatan jechuudha. Already isaan miseensaa jechuudha jedheera. Miseensummaan waan akkasii sana fa'aa qaba. Bakka deemi hin jedhan deemuu qabda jechuudha. Saansa irratti qaba. Hin deemu jettee haftee jennaan ati gantee jechuudha. Hin gallu jedhanii waan san gubbaarratti ka'anii waan gubbaarra horanii jechuudha tiraaka gubbaa. Amma makiinaa fe'umsaa kana gubbaarra horanii achi dhaqanii amma gaafirraa gaggeessinee jechuudha warri kaanis bakka xayyaaraan dhaqee Abdul Fattah faana achi dhaqanii xayyaaraanii ammoo ni biraa maaltu hafe gaa warra silaa gartee amma achi keessa jiru jiraa jechuudha jaarmee hojjeewwan nima jiraa jechuudha biiroo horaa jennee isa nima jiraa jechuudha amma jaalgalaa isaan gaa ammaan tana Yemen dhufeen jeereefu Yemen dhufee ammaan tana isa kanaa hojii waan godhaaf abbaa Yusuf achi dhaqee jechuudha miti amma yeroo inni isaan lamaan achi jiran waan silaa godhamu kan hundumaa nan gabaasee jechuudha amma odoo isaan achi jiraniiti gaa amma ani ka'ee akkaan silaa gartee waan ni ta'u jiraami abbaa Yusuf deebi'ee Jibuutitti ani immoo Yemen akkaan dhaqna godhamee jechuudha Yemen dhaqee jechuudha waan biizaadhaa fi maaliin alaan qabaa fudhee achi kawaayidhaan qabaa maali gaa Tiraanjee kun jechuun dhugaa rabbi isaa raamataa godhuu fi waan kanaatu na baase qarshii 300,000 waan eenyu dinqish namichi qabaataa sin jeesan tiraanjee jechuun arkachuu hin dandeessu yaadira giriin kaardii jechuudha dhugaa maallaqa bardaa 300,000 fi maali kan waan hidhaa baasee na bitee jechuudha odoo kadhaabaan ta'e maal ta'e delikeeti nama gartee waan akkasiiti amma saniin gawaanii godhee biizaanan godhadhee anan dhaqee Yemen yeroo seenu gaammaa guyyaa haga tokkoon ture dhugaa jarri ka'ee jechuudha jirri warra Jibuutii. Warri Jibuutii akka jirutti warra koree Jibuutii jiran kan waan jaarmee uummata akka jirutti qaqqabee jechuudha. Abbaa Abdii Jarmanii maalii cufa qabee waan jedhee gartee maan ta'e kaanii barbaada kaanii qabee jechuudha. Abbaa Abdiidhaa fi Jarmanii fi maal kana qabee gaa maal godhuu qabda gaa isaan kana isaanis immoo nuti lakkii akkasii nuti jaarmee maaltii jedhanii haga isaanii gartee isaanii mormatan garuu immoo isaan kana waan godhuudhaa fi abbaa Yusuf akka silaa gartee baay'eedhaatti isaas barbaadaa jiranii alallee barbaadaa jiranii jiree jechuudha baay'eedha akka inni deebi'u godhamee jechuudha abbaa Yusuf jetti waan fedhee waa ta'u jirri sarrachi jira kanaaf jecha achi deebi'ame jechuudha inni achi deebi'ee ani achitti nafee jechuudha. Amma nuti deebi'ee gaa waan godhee waa hedduu oodhee amma ani gaafa achirraa gaafa sanirraa jalqabee nama silaa gartee achitti Yemenitti itti gaafatamaa ture jechuudha. Yemenitti itti gaafatamaa ture kuni Raamis jedhaniini Raamis kuni dhukkubsataadha.
ammaan dura isa kana jijjiiruudhaaf Mahamad Xayyiblee achitti ergamee ture jechuudha. Inni achitti gartee waan ta'e amma ani yeroo dhaqu inni dhukkubsataa waan ta'eef akka sila gartee achi turu ana taasisamee jechuudha. Itti gaafatamaa achi akka sila gartee waan ta'u. Amma waan itti gaafatamni daganaa biiroo waan hin harkadhee jechuudha jiraami. Sadarkaa sila gartee ani itti gaafatamaa biiroo dheedhiin ta'ee jechuudha yaa waan sani. Biiroo Yemen tana wanni sila gartee wanni hedduu gartee nama waan godha waan sila beekamuu qabuutu jira jechuudha biiroo Yemen tun maali isiin. Akkamitti biiroon Yemen sun ittiin adda bilisummaa Oromoo sun akkamitti harkachuu dandeessee. Biiroo Yemen suni maali gaafa sila gartee waraanni adda bilisummaa Oromoo warri adii tokko dhaanillee mariidhaan jira. Warra adii qaqqabee isaan kana gartee wal dabarsuudhaaf Yemenitti godhatanii jechuudha. Ahmad Bunaa ni jira. Ahmad Bunaa Rabbi rahmataa olfiis ni jiru. Ahmad Bunaa kuni waan godhee jechuudha. Akkasii agartee achitti Yemenitti kannan warra Yemenii kanaas waan beekuuf warri isaallee warri Ahmad Bunaallee achi jira. Isaatti orgaanaayiz godhee jechuudha si galeera akka jarri illee hin fudhatu. Warri Yemenii san gaafa san keessatti Yemen saawuziidhaatii fi zamana noorziidhaatu jira jechuudha si galeera. Isaan kun gartee beekamuu barbaadu. Waan beekamuu barbaaduuf jecha amma isaan kun mootummaan alaa isaan kanan beeku beekamuu waan barbaadaniif fudhatanii jechuudha isaan. Okkee jedhanii akka jira warra adii san achirraa fidanii Yemenitti gartee kannan. Warra Yemenii jara sana gartee adiichi qabamanii kannaafi akkasitti waan isaan dhumataa jechuudha. San booda gaa wanni waajjirri jarra Yemeniitiin kannamee jechuudha. Waajjirri san akkasitti argame. Maal jechuudha? Waraana sila gartee Wallaggatti jara san qabuudhaaf itti walagamee itti rakkatee jara san qabe kanaatu waan waajjira sila gartee Yemen jiru kana lu argisiisee jechuudha. Qabsoodhaan argannee jechuudha waan biraatii miti. Hayyee kabajamoo hordoftoota keenya jalqabarraa kaastanii amma dhumaatti qalbii guutuun hordofuu keessanii amma sirrii deebi'een guddaan isin galateeffadha. Egaa Jaal Muktaar haala biyya Jibuutii keessatti ture bal'inaan nuun qooddatee jira. Amma immoo haalli dirqeen erga biyya Yemenitti taakkee booda qabsoo achi gaggeeffamaa ture takka immoo qabsoo bilisummaa Oromiyaa deeggaruudhaaf qarqaaruudhaaf tinnisuuf tattaaffii biyya Yemen keessa godhamaa ture. Kabiraallee bal'inaan kurfii maayii keessa nuun qooddata. Egaa sagantaatti aanuun hamma deebinee wal arginutti nagaan nu tura. Bye bye.